nama wal dhabeetiin mana hidhaa seene. Ayye. Booda jawwaala irraa guuranii jawwaala kana gurbaan tokko su'uudinatti fakkaatee keessa hidhaa jira. Jawwaala obboleettii keessi gurguraa jawwaala naa kennii ittiin bilbiladha jedheeni. Obboleettii keessi gurguraa jawwaala naa kennii jenne ni dawwaladha. Jawwaala hin dawwaladha naa kennii obboleettii keessi gurguraa jedheeni. Sittiin gurguraa jeen obboleettii keessi kannaa jawwaala na kennii ni dawwaladha jeen mana hidhaa suudii keessatti. Aboo ajaa'iba obboleessi ta'e ayyee. Booda kennee fi obboleettii keessi kenna jedheeni jennaan kiyyaan jawwaala ni kennee fi. Booda maqaan bilbilatee achi keessumatti walii kennan na fakkaate waan guyyaa takka waan guyyaa lamaa osoo hin taane waluma ima kenneef na fakkaate. Obboleettumaa hoo kanneef? Hidhaa san keessa. Telefoona kanneef maal kanneef? Telefoona kanneefi? Haga mana hidhaa san keessa jiru telefoona kenneef bilbiladhuun ittiin jedhee irraa guuranii nama wal dhabee waan mana hidhaa seeneef irraa guuranii baay'ee torba ture jawwaala argachuu hin danda'u gubbaa kan akka jedheeni irra fudhate. Ayyee. Amma booda na bilbilee akkana jedheeni yoo inni si bilbilee hayyeessi heeruma jettiini naan jedhe. Ati viivuu jaartii namaati. Inni immoo yoo si bilbilee hayyeessi heeruma jeeyinii siin jee. Haya. Amma anillee yeroo sun qaata waan taateef akkatti illee waa hunda barannee akkatti olumaa waliin qunnamnee waa hunda beekuu hin dandeenye kalas jaarsuma kiyyatti himeetiin kalasuma mushkila akkasuma jedhin naan jedhe anillee kalas rakkoon qabu si heerumaa qalabaa jiraa jedheeni. Jaarsa keetti himtee jirtaa? Gurbaan akkas jaarsa kiyya himee jira ittiin haa bilbilattuu si heeruma jedhiini naan jedhe. Jaarsi keetillee si heeruma jiinii siin jedhe. Ittiin haa bilbilattuu eeganni rakkatti si heeruma jedhiini naan jedhe. Haya baasuma. Amma akkasuma walumaa kana naanaqaa riyaala 20 naanaqaa riyaala 10 naanaqaa 50 naanaqaa akkasuma hanga mucaan achi keessa ture san akkasuma akka lasii jawwaala mana bakka itti dalaytu siifida jawwaala bitee siifida kanasi yoo naan jedhu ani madaamiin natti dhiiftu jedhaani akkasumas keessuma naan haasayuu osuma naan haasayuu waggaa geenne. Ayyee. Booda ammootu achi booda adda bannee kaanillee gurbaan mucaan hin galee adda bannee isa argachuu hin dandeenye amma yeroo waa hunda baranneetiin akkaataa shartii shari'aa kana hunda isinumarraayyuu na olumaa'ee adda addarraayyuu ogguu feesbuuka seenneetiin dhageeffannu waa hunda waan barree fi wanni kun akkam natti ani na sodaachisee waan jiruufi maaltu akkam godhuu narraa yaani wanni an godhuu danda'u maa inni jedhe. Amma inni amata guutuu riyaala 10 numa naqaa riyaala 50 numa naqaa akkasitti jirta. Telefoona keessatti kaardii. Rasiida riyaala 10 anuma naqaa rasiida sii naqa jedha anuma. Qaabota kalatti amma wanni kun yoo laalee jedhu amma lakkoofsa isaallee argadhee hangam immootu waa'ee shartii rabbii kootaatti yaanii guutuu baradheetiin hin jedhetti yoo lakkoofsa isaa laalu lakkoofsa isaa argachuu hin dandeenye waan kana maaltu narra jira. Duraan dursee oftidiyya beeyta wallaalummaan akka malee nu godhu jirti. Dhukkubni keenya guddaan wallaalummaan hamtu. Wallaalee ka wallaalummaa iyyaatti hundatti himna. Ofiitti naqa janaajjanii aga feete haa toftiitti ofiitti naqa naan jedhanii. Hin ta'u ofiisii naqa. Yoo inni suura naa ergi jedhu kukarraa gabbuuteetti ergaa hiriyyamti jallee hunduu anuma gargaaranii amma yoo baradheetiniin akkaataa isinumaa wallee naa seenuu baatu haga namni gaafii isin gaafatu haga dhumaa guutuu waa'ee shar. Wallaahi. Duuba beekta. Ayyee. Laal. Dandeenye wallaalummaa jaamaan godhee maaltu narra jira. Wallaalummaa jaamaan godhe dubbii laal waan jiru duraan dursee obboleessi kee dogongora guddaa. Maaliif gashi jechuun nama dagu. Rasuula Islaami man gashaanaa falaysa minnaa je amma gurbaa kana dagu jiran intala obboleettii jaansii kannaa jawwaalan akka inni hin dawwaladhaa akka dubbii gartee warra magaalaa itti wanni ta'e jechuun kijiba gartee irra dalage takka. Talamada daran gartee abbaan mana keetii eeja'iini sigale eeja'iini
isin heeruma jiiniin talamadaa ta'u abbaan mana keetii jawsanis dogongora guddaa khata kijiba gartee guddaa jechuudha. Obboleessi keetis akkasumatti abbaan mana keetiitis deebi'anii gartee atillee waan kana qeebaltee godhuun khata dogongora guddaa. Maaliif nama tokko gartee ka heerumne ka ati ni kaa namaa qabdu eesiin heerumaa jechuun dogongora dhorkaa. Deebi'anii gartee saahibban keetis janaajjanii waan fedhe asii ergu ati amma waan gootu maallaqa inni sitti erga. Maallaqa inni sitti erga. Kijibaan atilleen irraa fuute. Wanni kun kijibaan gartee sitti seenu. Maallaqa kijibaati. Sigalee ati silaa gartee dhugaan jaartii namaan ta'ini si jaalatee sitti wanni godha. San gubbaan gashi dhoka gartee dhaguu ajaa'ibaati. Kanaafuu ati imma gurbaa yoo beekte maallaqa sanii jaabii. Maallaqa gurbaa firaa baase. Yoommoo gurbaa bakka jiru hin beeyne gurbaarraa sadaqadhu maallaqa isaabiitii gurbaarraa sadaqaa isaaf niyyadhu baasi firraa. Tuni waan gartee hamtuudha jechuudha. Jara keenya. Dhalaa wallaalu. Maallaqa sana yoo isaabeetii yoo hin beeyne akkam godha isaabeetii yoo hin beeyne. Ati amatatti dhiiroo gartee akkamii jiituma firraa isaabiga. Firraa isaabiituma gartee maqaa isaatiin masgiidaa waa kan miskiinaa kan. Masgiidaaf maqaa isaatti jedhee fakkeenyaaf anamma hisaaba waan hin beeyneef akkanuma dhahee riyaala 500 riyaala 100 masgiidaaf yoo ergeen harkaan ni ta'a. Egaa rabbi sirraa baasu waliin hisaaba dhahiituma miskiinaaf hawaaniif khayri rabbaasiif maqaa isaatiin. Jara keenya duuba wallaalummaan akka malee nu gootee rabbi nu haadha qabu gartee waan adawwiin teenya nu godhi wallaalummaan nu godhu jirti. Eeshi ka wallaalummaan nu godhi ka waan takka hin beeynuuti ufiitii si bilbilee maa rakkatte jedhanii namni ani mari'attuun illee akkas haati mari'attuun illee numaan beeku. Haati mari'atteen illee numaan beeku. Ufti gartee itti fufi siin jaa jala janii siin jaa waa moobaayil kun gartee cinqii inni nu haaye. Bineensi moobaayil kun rakkoo inni nurra fidu jiru rakkuma qofaaf beeka. Yoo lakkoo inni gartee cinqii inni nurra haaye. Moobaayil jettan kan. Kasii galatoomee uftee. Wallahi dhugaa barantana sora koofisaa qabaadhee ammootu mallaqa isaa herreegeen deebisaa fi amma isaa argachuu hin dandeenye tilmaamumaa maqaa isaatiin masgiida fa'aa kennu qaba. Akkas. Galatooma. Galatoomee. Wayyaa wallaalummaa. Assalaamu alaikum. Wallahi mataan nu godha galee yaa'u. Assalaamu alaikum aboo dubbadhu mee. Awoon dubbadhu. Laaya dubbadhu kaa. Assalaamu alaikum.